Ashama harka fuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork sagantaa keenya addaa kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dubbisuun kan isin biraan ga'u ana Boonnaa waa beekooti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti na faana turaan affeerraa kiyya. Ilma dabarraa qajeeltoo hin eegan tasiisni damma hin dammeessitu jechuun afoola Oromooti. Mootummaan Itoophiyaa guyyaa dhaloota isaa daddabiititti kabajatu waa'ee sirna gadaa fi duudhaa Oromoo beekuu hin danda'u. Maaliif jennaan Oromoon dhugaan ilma waaqaati jedhee amanaa waan ta'eef. Durii bara dukkanaa bara saayinsii fi teekinooloojiin hin jirre bara ilmi namaa miilaan deemee odeeffannoo funaan dhala namaa sobuun daba miti. Sababii isaas sobaan iyyuu waan sobe hin beeku waan ta'eef. Ajaa'ibii dubbii garuu jaarraa 21ffaa keessa sammuu dhala namaa saffisaan waa kalaqaa jiru goyoomsuuf yaaludha. Kabajamtoota daawwattoota keenya maaliif biyyi nagaa miti moo jechuu dandeessu? Harris nagaadha, biyyis nagaadha, namatu nagaa miti yoo jenne garuu waliif galuu dandeenya. Mootummaa naannoo Oromiyaa dantaa Oromoo fi Oromiyaa danquuf harka abbaasaa durii yookaan immoo masaanuu isaa ammaa daddabiitti naannoo Tigraayitti uumame paartiin abbaa buddeenaa irraa uumame kun Oromoof garuu ilma gudeedaa osoo hin taane ilma garaa ta'e. Kana jechuun albaadhummaa soba hoololaa fi gantummaadhaan garee Oromoo hurkuteesse. Mootummaan akka ilma tokkichaa Oromootti filaalu garuu hiika Oromummaa hin beekne kuttuu fi qabduu ta'uun ilmaan Oromoo dararuu fi joonjessuu akkasumas afaan faajjessuu itti fufe. Yeroo tokko taankii fi baankii harkaa qabna jechuun raacitii dubbii bukeessanii waraana bilisummaa Oromoo fi qeerroo Oromoo akka farra nageenyaa fi jireenyaatti farrajuun eegalan. Gaafa gafuu gaangeen abbaan baattu akkuma jedhan dubbiin harkaa furgaafachuun dhiiga eegee taate isaanitti facaate. Caccabsuun kuteessuu balleessuu barbadeessuu jechuun dhaadachaa kan turan caasaan mootummaa abbaa irree Itoophiyaa gadigaloon ilmaa guuboo dhoofte akkuma jedhan diraamaa fi dookumantarii sobaa hojjechuu eegalan. Dubatti deebine yoo ilaalle abbaan buddeenaa isaanii TPLF diraamaa sobaa Addis Ababaan inda Baagdaad yookaan Finfinnee akka Baagdaaditti kan jedhu diraamaa sobaa hojjetan. Ilmaan Oromoo namoota 9 sobaan yakkuun kaameraa duuba meeshaa kaa'uun sodaachisuun dubbachiisan. Boodarroo fi saalfachuun fiilmii sobaa san toora miidiyaa hawaasaa irraa haqan. Ijoolleen OPDO irras diraamaa sobaa dalaguun waraana bilisummaa Oromoo akka waan farra namoomaa ta'etti ijoollee ofumaaf filatan fayyadamuun diraamaa hojjetan. Shaneen bineensaa diina nama nyaata jechuun holola oofan. Diraamaa isaanii garuu bareechuu fi gulaaluu hin dandeenye. Taphatan lakkoo sobaa uffachuun holola PP afarsuu eegale kun ati Wallaggaa dhufte akka nama achitti miseensa shanee ta'etti taphadhu jedhame iskiriptiin diraamichaa kennamuufis bakki jireenya isaa godina Shawaa afaan isaaniitti dhufuun fiilmichi osoo hin eegalin akka xumuramu taasiste. Laga Bonjootti nama 18 guyyaa tokkicha fixan. Laga Haadha Boorii Shawaalee Wallaggaa Laga Haadha Boorii Shawaalee Wallaggaa Laga Haadha Boorii Shawaalee Wallaggaa. Tasgabbaa'ee suuta dubbadhu nun saalfachiisin waan jedhaniin fakkaata. Ana Sayyooloolee ganda Sharoo Daalatti bakka jedhamu Laga Haadha Booriitti namni 21 waraabessi nyaateeraa jechuudha osoo lubbuun keessa jiru. Cuppar asitti dhaabbadhu jedhe namichi Gambeellaa tokko jedhan. Namoota 21 waraabessi nyaateef akkamitti shaneen itti gaafatama dhiiroo? Waraabessa moo shaneetu ajjeese jettee obboleessoo? Namni 21 waraabessi nyaateeraa jechuudha osoo lubbuun keessa jiru. Kun immoo taphataa PP lakkoofsa ittisaarra taphatudha. Gara lachuufuu taphachuu barbaada. Saba tokkoof baana jechuun isaa gara shanee, sabichumaaf hin baana jechuun immoo gara PP shanee waan yaadu fakkaata. Gurbaa kan akka taphataa Manchester United Harry Maguiretti fakkeessuu dandeessu. Maguire gara laafeessa waan ta'eef garee morkataa lamaaniifuu goolii galchuun beekama mitire. Fakkeessaan kunis akkuma taphataa kanaati. Saba tokkoof baana malee sabichumaaf iyyuu hin baane. Diraamaan itti aanus achuma Wallagga keessa nu tursa. Intaloo maatiin ishee miidhame tokko fuula kaameraa dura gashuun hojjetame. Intaloon kun abbaan koo miidhame jechuun dhaga'ee jetti malee waraana bilisummaa Oromootu miidhee hin jenne. Warri taankii fi baankii qaban garuu humnumaan gocha shaneeti jechuun miidiyaa isaaniitiin olola afarsuu itti fufan. Nuti dadhabee nu guddisee yeroo kanaan immoo nurraa miidhameera. Nu barsiifachuuf immoo kaayyoo guddaa qaba. Baay'ee dhimmee nu barsiifachuuf haalli nageenyaa tamaariin asii badaa miti iddoo biraatti nu geessee nama 3 taanee achitti tamaaraa turre. Haalli nageenyaa sababii hin jirreef achitti nu tamaarsisu. Dhukkubaaf immoo gaafa achi as deebinu dhukkubaaf immoo
gaafa achi as deebinu abbaan keenya hin jiru miidhameera nuun jedhan. Miseensi shanee PP kun immoo xiqqoo waan yaadu fakkaata. Yoo xiqqaate dhalli namaa ammeenyummaa baruu akka danda'u amaneera. Oromoon ilmaan gara jabeeyyii horachaa akka jiru anis nan amana. Fakkeenyaaf ijoolleen argee waggaa 5 dura lashaan Somaalee abbaa fi haadha irraa ajjeese kanneen immoo dunkaana baqaa keessatti dhalatan gara jabina olaanaadhaan guddataa akka jiran anis beekaa isinis ni beektu. Daa'imman Oromoo erga bara 2018 as badiin mootummaan PP abbootii isaanii irratti dalagaa jiru argaa guddatan gara jabina guddaan akka ola deemaa jiran hunduu ni amana. Ammoo daa'imni abbaa fi haadha isaa dhabe gara laafessa ta'a jedhanii yaaduun doofummaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya fiilmii gareen PP kun maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf dalage bishaanitti akka naqamu kan taasise immoo dubbii kaadhimamaa akkanaati. Kaadhimamaan PP kun waan miseensa shanee taatetti dubbadhu jedhamee itti kennamus arrabi isaa diduun jarri kun jettee dubbate. Arrabi gurbaa kana anatu dura du'a waan ta'eef anaan hin sobin waan jettuun fakkaata. Hundaafuu nuti gochaa hin taane namarratti raawwanna jechuutu irra ture malee akka inni jedhe kana miti. Nutuun taane dhaloota sichool dhalatanii dhufan iyyuu maal godhanii hammeenyummaa barsiisne gara gura kuteenya yookaan diinummaa jiru. Gara kuteenya akka inni hammeenya godhee nama miidhu. Jarri kun gochaa hin taane namarratti raawwatu jechuudha. Jarri kun gochaa hin taane namarratti raawwatu jechuudha. Asitti jaalsanyiin inqulaalee namaa nyaateera. Otoo dubbannu anis gaaf tokko beelee inqulaalee namni firiijii keessa kaawwate nyaadheera. Abbaan inqulaalichaa saammintii tokko naan oode. Jaalsanyiin garuu eenyu? Qonnaan bulaa, daldalaa, barataa, barsiisaa moo loltuudha? Warra safara sun jijjiiranii fidanii waa kennuuf akka hin naqiin adam jaalsanyii jedhama. Yeroo sanatti jaalsanyii fi fiddee turte achiin jaalsanyichi immoo lolatti bobba'eera waan ta'eef nyaaticha mana keessee fi gara mana isheetti deebite. Nyaaticha mana keessee fi gara mana isheetti deebite. Nyaaticha mana keessee fi gara mana isheetti deebite. Sana booda mana isheerraatii fuutu erga battalarraa gallee isheenis saayinaan fudha jettee deebite otoo inni taa'ee nyaatuuti otuma nyaachaa jirtuuti anumaa hin qabu lafa milishaan qotaa jetteeni. Lafa milishaan qotaa anumaa hin qabu diina taatee nyaata na nyaachistee nyaaticha inqulaalee irraa fuudhee nyaatee ka'e ishee achumatti ajjeese mana keessatti. Jaalsanyiin isaan jechaa jiran hoogganaa waraana bilisummaa Oromooti yoo jenne ajajaa waraana zoonii giddu galeessa. Loltuun mana hin qabu, teessoos hin qabu, gargaartuu yookaan soortuus hin qabu. Keessumaa immoo ribelolaan mana miti gaaddidduun iyyuu isaaf hin ayyamamu. Jaalsanyiin garuu eenyuun tuffateeti kallolee deebi'ee manatti galu yoo jenne nu miti jirumattu kolfa. Dubbii taatoo kana akka fiilmii indiitti ilaaluu dandeessu. Shaaruk faatu utaalanii xiyyaara samii irratti qabu. Baabura abbaa furgoo 100 dhaabbisu. Leenca mangaagaa qabu. Dhalli namaa namoota 13 gudeedame akka waan bishaan daakaa tureetti ilaalu Itoophiyaa qofa yoo jenne dhugaadha. Sanummoo namoota gudeeddaa raawwatan bifaa fi amalaan adda baasaa 1 2 3 jechaa lakkaa nama 13 ta'uu isaanii sirriitti hubachuun silaa dhugaate dandeettii jiinis bokkoruu qabu ture garuu abjuu sobaa waan ta'eef hin dandeenye. Nama 13 dihaa oolte. Dhiirti 13 tun isa mana dhibitti hiitee gadi gombichee abbaa mana kan jaaladhee heerume dogongora heerumte karoora sun karoora wayyaaneen baachee karoora sun karoora wayyaaneen baachee karoora sun karoora wayyaaneen baachee inni du'uu qaba jettee kaate dhiira 13 walakkaa fina bulfattee haala gudeeddaatiin midhaan irra geessitee ulfa ji'a 3 irraa baashe. Diraamaan kun soba karaa barameen dalagame ta'uusaaf ragaan keenya inni guddaan akka wayyaaneen raawwatamuu isaati. Keessattuu guddadhuu eenyuu si haa guddisu bakka dhaloota kee ni dagatta. Ijoolleen piipis kanumatu dirqii isaanii ta'ee shira TPLF irraa barte dhoksuu dagatti. Karaan sobaan darban deebiitti nama dhiba. Soba haguuguun hin dhoksuu akkuma jedhan mootummaan Itoophiyaa ilmaan Oromoo qe'ee isaa irratti ajjeesuutti fufuu isaatiin dargaggoonni gara waraana bilisummaa Oromoo deemaa jiru. Haalli fi dhugaan jiru garuu oduu sobaa fi diraamaa sobaan waraanicha yakkuu osoo hin taane gaaffii Oromoof deebii kennuun dhugaa bakka itti galchuudha. Bakka dhugaan hin jirretti nagaan hin jiru akkuma jedhame nagaa badee ololaan deebisuun immoo qoosuudha. Ani Bunnoo Waabeekooti waan na dhaggeeffattaniif galatooma.